Hashamaar kafuun daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti ana Muhaa Oromooti. Ammaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Pirezidaantiin naannoo jeequmsaan raafamaa jirtu naannoo Amaaraa aangoo gadhiisan. Naannoon Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa pirezidaantii haaraa naannichaa gochuudhaan muudee jira. Manni maree naannoo Amaaraa walgahii ariifachiisaa ta'uudhaan pirezidaantii haaraa guyyaa har'aan tana muudee jira. Dr. Yiliqaal Kaffaalaa aangoo gadhiisuudhaaf xaliyaa galfachuu isaanii hordofe manni marichaa bakka isaanii obbo Araggaa muuduu miidiyaaleen biyya keessa gabaasanii jiru. Naannoo Amaaraatti jeequmsi hammaachuun labsiin yeroo muddamaa ji'a jahaaf ture ammoo kan labsame dhiheenya kana ture. Dr. Yiliqaal Kaffaalaa naannoo baay'inaan ammoo uummata Itoophiyaa keessa sadarkaa lammaffaarra jiru naannoo Amaaraa gara waggaa lamaatiif gaggeessanii jiru. Bara bulchiinsa isaanii keessa waraanni naannoo ollaa isaanii naannoo Tigraayitti ammoo dhalate. Gara naannoo isaan gaggeessaa turan naannoo Amaaraatti babal'achuudhaan lubbuu namoota nagaa hedduus galaafatee jira. Qabeenya dhuunfaa fi mootummaa naannichaa keessaa ammoo akka malee mancaasu mootummaan Itoophiyaatis ibsee jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraan Yiliqaal Kaffaalaa aangoo isaanii ammoo gadhiisuudhaaf kan dirqamsiise muddama guddaa naannoo Amaaraa keessatti dhalatee fi akkasuma walqoodinsa sabicha gidduutti uumameen ta'uu hordofee akka ta'e kan himamaa jiru hoggaa ta'u. Naannoo Amaaraa keessatti ammoo sabni Amaaraa bakka lamatti bahuudhaan kaan ammoo gara bulchiinsa yeroo ammaan tanaa kan pirezidaantii duraan Yiliqaal Kaffaaleen durfamu akka deeggaranii fi gariin ammoo akka morman erga baramee booddee ammoo yeroo kanatti aangoo gallakkisuun isaanii kan barame. Obbo Araggaa muudamu guyyaa har'aan tana manni maree naannoo Amaaraa ifa godhee jira. Humni fannoo finxaaleeyyii gara 4 kiiloo qajeeluudhaaf ture naannuma Amaaraa keessatti mootummaa federaalaatiin kan rukutame barbadeeffame magaalota keessaa baafame torbaanotaan dura ammallee erga bosona seenee mootummaa federaalaatii wajjin lola gaggeessaa jiraachuun isaanii kan himame. Naannoo isaanii keessaas ba'anii gara Oromiyaattis qaxxaamuraa akka jiranii fi Oromiyaa seenanii mootummaa federaalaa loluudhaaf akka jiranii fi haleellaa qilleensarra mootummaan dirooniidhaan isaan gubbatti naannoo Amaaraa keessatti raawwataa jiru dandamachuudhaafis bilaa yeroo marii godhanitti iccitii waraabame miliqee bahee jira. Humni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa humna dhabee bosonatti kan baqate ammallee otoo abdii hin muratin naannoo isaanii keessaa bahuudhaan Oromiyaa ammallee bakka ibidditti qabatu gochuudhaaf jechaas tattaaffii gochaa jiraachuun kan himame. Uummanni Oromootis dammaqinaan ammoo hordofuu akka qabus ergaan jajjabduun hayyoota Oromoorraas darbaa jirti. Brigadier General Salamoon Ajajaa Izii Kibbaa, Kolonel Girmaa Ayyalee, Kolonel Geetaachoo dabalatee lola guddaa zoonii Kibbaa, Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessatti banuudhaaf qophiitti yeroo jiranitti fi humna waraanaa 25,000 ol Kibbatti yeroo walitti qaban kanatti Jeneraal Marroo fi itti aanaan Jeneraal Marroodhaa Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Sanyii Nagaas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna mootummaa isaan loluuf jiru kam barbadeessuudhaafis qophii irra jiran jechuudhaan himanii jiru. Waraanni mootummaadhaa kooriin 205 humni 10,000 ol Kibba Oromiyaa keessa qubatee jiru waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf humna dhabuun waraana rejimentii 2 naannoo Somaalee Dooloorraa fudhachuunsa beekamee jira. Humni waraanaa guddaan 25,000 ol Kibbatti waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf walitti qabamanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo WBO hanga gayya 30tti Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu qabna jechuudhaan karoorfatee socho'aa kan jiru mootummaan federaalaa Itoophiyaa. Opereeshinii marsaa kanaatiinis waraana bilisummaa Oromoo WBO'rraa haleellaan gurguddaan irra qaqqabuudhaan ammoo abdii murannaa keessa akka jiru beekuun danda'amee jira. Waraanni mootummaa kan Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessaa WBO qulqulleessuudhaaf dirqama fudhatee bobba'e kooriin 205 WBO Boorana Ba'aatii fi Gujii Ba'aa keessa jiru loluudhaaf humna
kan qabne iyyachuun humni rejimentiin lama ammoo naannoo Somaalee magaalaa Dooloorraa akka dabalamuuf godhamee jiraachuu maddeen keessoo waraana mootummaa gabaasanii jiru. Ajajaan koorii 205ffaa Koloneel Girmaa Ayyalee opereeshinii ammaa kana humna qabanii milkeessuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan humna naannoo Somaalee magaalaa Dooloo qubatee jiru koorii 87ffaa irraa rejimentii 2ffaa fi 4ffaa buqqisuudhaan gara Boorana Bahaa Liibaanitti ammoo qobsiisee akka jirus gabaafamee jira. Lola amma banuudhaaf jiran kanaaf hoogganaan isaanii Birgeedar Jeneraal Salamoon, ajajaa Iizii Kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalee, ajajaa koorii 205ffaa Koloneel Geetaachoo, ajajaa koorii 87ffaan ammoo durfamu zoonii Kibbaa, Gujii Baatii fi Boorana Bahaa keessatti lola banuudhaaf qophiitti akka jira maddeen keessoo waraana gabaasanii jiru. Lola marsaa jalqabaa irratti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n haleelamuun kisaaraan guddaan kan isaan mudate loltoonni mootummaadha. Marsaa ammaa kanatti ajajaa Iizii Kibbaatiin hoogganamuudhaan loluuf akka jiran kan beekame yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamittuu opereeshinii isaanii qolachuudhaafis qophiitti akka jirus beeksisee jira. Lolli Oromiyaa marii malee lolaan xumura erga dhabe waggoota 4 ol kan lakkoofsisee jiru hoggaatu. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan WBO Jaalmarroonis Oromoo hoggaatu. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas Oromoodha. Akkasuma muummeen ministeera Itoophiyaa Oromoo ta'e osoo jiru Oromiyaa keessatti humna Oromoo isa lolaa jiru waliin ammoo marii maaliif godhuu dadhabeen gaafii kallattii deebii dhabe tahee jira. Tigraay irratti ammoo lolli waggaa 2 gaggeeffamaa ture. Waggaa 2 booddee ammoo mariin xumura itti gootuun kan Oromiyaa waggaa 4 lakkoofsise. Lolaa fi mariinis osoo xumura hin argatin itti fufee jira. Ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromootii fi kan waraana mootummaa ammoo kan akka Meejor Jeneraal Muhammad Tasammaa, Birgeedar Jeneraal Salamoon, Koloneel Girmaa Ayyalee, Koloneel Geetaachoo faan ammoo Jeneraal Marroodhaa fi itti aanaa Jeneraal Marroo Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Sanyii Nagaas faa waliinis kokkee wal qabuudhaaf qophii xumuranii jiru. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa jidduutti lixa Wallaggaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Humni kumaandoo masaraa mootummaa osoo hin hafin eegdonni magaalaa guddittii Finfinnee, poolisii federaalaa fi poolisoota idilee dabalatee lolli intarnaashinaal jedhamuu danda'u fuulaa fi fuulatti lixa Oromiyaatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi humnoonni waraanaa kumootamaan lakkaa'aman lola kana gubbatti dhumuun isaanii himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lixa Wallaggaa bakkoota adda addaattis lola gurguddaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. WBO yeroo kanatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi irratti fudhachuu jabeessee itti fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa lola gaggeesseenis waraana hedduu Oromiyaa iddoo awwaalcha godheefii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu magaalaa Harawwee fi akkasuma waamaa ta'uu barraatti ammoo lola guddaa gaggeesseen tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraana kumaan barbadeessuudhaan loltoota hedduus booji'ee jira. Lola kanaanis konkolaataa hedduu, hidhannoo gurguddoo rasaasaa fi akkasumas galaa waraanarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof olchee jiraachuu WBO'n lixa biiftuudhaa hime. Akkasumas lolli hamaan ittuma fufuudhaan aanaa Baabboo Gaambeel dabalatee magaalota hedduutti WBO'n tarkaanfii ilaalessaa fudhachuudhaan waraana hedduu biyyoo Oromiyaatti dabaluun awwaalcha isaanii yoo gaffageessu magaalonni gara lixaatii fi baadiyyoonni hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jala galaa jiraachuun kan himame. Lolli hammaate yoo itti fufu lixa Wallaggaa bakkoota adda addaatti ammoo lolli helikoophteraan gaggeeffamaa jiraachuudhaaf dhukaasni meeshaa guddaadhaan dabalame gaggeeffamaa jiraachuunis himamee jira.